Ashamaa harkafuun akka mooltan kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduu torbanii isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura oduu keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Oduu waliin aan laliseesisaay oduu dursuun hangafoota isaanii Itoophiyaan rakkoo Somaaliyaa waliin qabduuf Keeniyaa fi Ugaandaan gidduu seenuuf karoora qaban simatte. Pireezidaantiin Puutiin guddinni Itoophiyaan galmeessiste dinqisiisadha jedhan. Muummichi ministeeraa Kanaadaa karoorri Tiraamp taarifa Kanaadaa irratti dabaluu lammiiwwan Ameerikaa ni miidha jedhan. Israa'el fi Hizboollaan waliigaltee dhukaasaa dhaabuu cabsuun walaleeluun gabaafame. Amma oduu bal'inaan Itoophiyaan rakkoo Somaaliyaa waliin qabduuf Keeniyaa fi Ugaandaan gidduu seenuuf karoora qaban simatte. Gabaasni dabalataa akka itti dhiyaata. Waldhabdee Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduu jiru Keeniyaa fi Ugaandaan jaarsummaan gidduu seenuuf kan karoorfatan Itoophiyaan akka simattu ministeerri Haajaa Alaa beeksise. Dubbii pireezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruuttoo yaa'ii dureewwan biyyoota baha Afrikaa marsaa 24ffaa Taanzaaniyaatti taa'amaa ture irratti dubbataniin waldhabdeen Itoophiyaa fi Somaaliyaa nageenya gaanfa Afrikaa balaaf kan saaxilu jechuun rakkinicha hiikuun mootummaa isaanii kan Ugaandaa Yuweerii Museveenii waliin ta'uun walitti fiduuf akka jiran himan ilaalchisuun dubbi himan ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Nabiyaat Getaachoo sadaasa 26 bara 2017 ibsa sabaa himaaleef kennaniin Itoophiyaan jalqabumarraayyuu kaasee waldhabdee kamirraayyuu karaa marii fi nagaa hiikuu irratti ijjannoo dhaabbataa qabdi jedhaniiru. Mootummaan Somaaliyaa dhimma jaarsummaan Keeniyaa fi Ugaandaan gidduu seenna jedhan irratti hanga ammaatti waan jedhe hin qabu. Mootummaan Itoophiyaa Somaaliilaandii waliin waliigaltee walhubannaa ulaa galaanaa mallatteessuu hordofee gama mootummaa Somaaliyaan dheekkamsa kan kaase hordofee humni waraanaa Itoophiyaa kan gola nagaa gamtaa Afrikaa nagaa eegsisuuf Somaaliyaa keessa jiru bara haaraa kanatti akka ba'u beeksiftee jirti. Dubbi himaan ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa Nabiyaat ibsa isaanii keessatti waa'ee humni waraanaa Itoophiyaa ba'uu fi dhiisuu irratti ifatti dubbachuu baatanis gama Somaaliyaa irraa dubbiiwwan tuttuqqii fi kan itti gaafatamummaan itti hir'ate baay'een dhaga'amanis Itoophiyaan itti gaafatamummaa nageenya fi tasgabbii eegsisuuf naannichatti baattuu irraa duubattiin jettu jedhaniiru. Dubbi himaan ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa dhimmoota hedduu irratti ibsa kan kennan yommuu ta'u lammiilee Itoophiyaa kanneen namoota seeran ala nama daddabarsaniin gowwoomfamanii Meenaamaar seenuun rakkoof saaxilamanii jiran gadhiisisuuf imbaasiin Itoophiyaa Jaappaanitti argamu ministeera Haajaa Alaa Meenaamaar waliin dubbachaa jirras jedhaniiru. Pireezidaantiin Puutiin guddinni Itoophiyaan galmeessiste dinqisiisadha jedhan Mahammad Said gabaasa dabalataa qaba. Guddinni Itoophiyaa waggootan darban galmeessite dinqisiisaa ta'uu pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin ibsan. Pireezidaantiin Puutiin fooramii investimentii Raashiyaa 15ffaa irratti haasaa baniinsaa taasisaniin Afrikaan michuu dhiyoo fi deeggartuu amanamtuudha. Uummata ardii waliinis hariiroo hunda galeessa qabna jedhan. Akkaataa gama ogeeyyii biyyoota lixaa fi idil addunyaa Afrikaa akka ardii abdii guddinaa qabduutti fudhatamtis jedhan. Biyyoonni Afrikaa tokko ammoo guddina addaa galmeessaa jiraachuu kaasuun Itoophiyaan waggootan darban biyya guddina dinqisiisaa galmeessuun akka fakkeenyaatti ilaalamtuudha jedhan. Itoophiyaan waggootan kurnan darban keessaa guddina parsantii 120 galmeessuu himuun kun waan addaati jechuun Ispuutnik gabaaseera. Muummichi ministeeraa Kanaadaa karoorri Tiraamp taarifa Kanaadaa irratti dabaluu lammiiwwan Ameerikaa ni miidha jedhan. Gabaasni dabalataa akka itti dhiyaata. Ministeerri muummee Kanaadaa Justin Trudeau pireezidaantiin United States filatame Donald Trump karoora dabalii qaraxaa oomishaalee Kanaadaa irra kaa'an jedhan kan hojiitti kan yoo ta'e Kanaadaa qofa osoo hin taane Ameerikaanonni illee miidhamuu malu jechuun Trumpitti himuu isaanii ministeerri nageenya uummata Kanaadaa Dominic Libilank ibsan. Ministeerichi akka ibsanitti pireezidaantiin filatame Trump fi ministeerri muummee Kanaadaa Trudeau kilaba Maalaagoo kan Trump keessatti affeerraa irbaataa irratti wal arguun mari'ataniiru jedhee isa torban darbe toora miidiyaa hawaasaa isaa irratti ajaja hojii raawwachiisuu jalqabaa irratti dabarsuun meeshaalee Kanaadaa fi Meeksikoo irraa gara United Statesitti seensifamanii qaraxa 25% akka kaa'u ibsee irratti dubbachuu fi Trudeau'n Trump kana kan taasisan yoo ta'e Kanaadaa qofa osoo hin taane Ameerikaanonni illee miidhamuu malu jechuu isaa himeera.
akka ibsa Tiraampiti Kanaadaa fi Meeksikoon karaa daangaa isaanii qorichoota sammuu nama adoochanii fi baqattoota garaa Yuunaayitid Isteetiin seenan ittisuu dhaabuu isaaniitiin jedhe. Kanaadaan karaa kaabaan Yuunaayitid Isteet daangessutu karaa kibbaan kan Meeksikoo waliin homaayyuu wanti walitti ishee fiduu hin jiru jedhanis waliin dubbiin isaanii gaarii ture jedhee garuu waa'ee qaraxa meeshaalee dabaluu irratti Tiraamp irra deebii mirkanaa'ee osoo hin argatiin affeerraa irbaataa sanaan booda gara Kanaadaatti deebi'eeras jedhe. Kanaadaan kutaalee biyyoota Yuunaayitid Isteet 36 bakka alergii guddaa yommuu taatu guyyatti meeshaalee fi tajaajiloonni maallaqaa Kanaadaa doolaara biliyoona 3.6 yookiin kan Yuunaayitid Isteet doolaara biliyoona 2.7 gara daangaa lamaanii gidduutti daldalamaa oolu. Boba'aa hin qulqullaa'in gara Yuunaayitid Isteetitti seensifaman keessaa 60% Kanaadaa irraa yommuu ta'u humni elektirikaa 85% Yuunaayitid Isteet irraa argatti. Israa'elii fi Hizboollaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsuun walaleeluun gabaafame. Mahammad Sayyid Huseen akka itti dhiyeessa. Israa'elii fi Hezbollaan gareen lammanuu waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsuun wal himataniiru. Haleellaa Israa'el gandoota kibba Libaanoos lama irratti raawwateen yoo xiqqaate namoonni 9 du'uu ministeerri fayyaa hawaasa biyyattii beeksiseera. Raayyaan ittisaa Israa'el IDF galmootaa fi bu'uuraalee misoomaa Hezbollaa guutummaa Libaanoos irratti rukutee akka ture ibsuun waliigaltee dhukaasa dhaabuu kanaaf kutannoo qabaachuun isaanii irra deddeebiin ibsaniiru. Hezbollaan sarbamaa Israa'el raawwateef deebii kennaa akka jiru ibsuun haleellaa akeekkachiisaa bakka dawoo waraanni Israa'el qabatetti dhukaasuu ibseera. Israa'el haleellaa Hezbollaa naannoo gaara Doof jedhamu naannoo Sheebaa Farmis jedhamu beekamu kan daangaa Israa'elii fi Liibaanos falmisiisaa sadarkaa idil addunyaatti beekamu irratti raawwateen miidhaan qaqqabee hin jiru jetteetti. Muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyahuun haleellaa Hezbollaa dhukaasa dhaabuu cabsuu jedhuun himachuun Israa'el deebii jabaa akka kennitu dhaadataniiru. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu yeroo jalqabaaf wayitaa labsamu Netanyahuun yoo Hezbollaan waliigaltee kana hin kabajne ta'e biyyi isaanii haleellaa jilchaa ta'e fudhachuurraa akka duubatti hin deebine akeekkachiisuun ni yaadatama. Haleellaan erga waliigalteen taasifamee raawwataman kunneen waliigaltee dhiheenya kana waraana ji'oota 13f Israa'elii fi Hezbollaa gidduutti ture xumuruuf kaayeffatee taasifame gara cabsuutti deemuu kan agarsiisudha. Hezbollaan ta'e Israa'el kibba Liibaanos keessaa waraana isaanii akka baasanii waraanni Liibaanos bakka bu'an guyyootni 60 kennameefii ture. Eegaan kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduun torbanii keenya kana fakkaata ture hanga xumuraatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa qophiilee caffee miidiyaa afaan walii turtii gaarii.